Ishii akkam jirtu maatii YouTube keenya nagaa keessanii jecha guyyaa har'aa kana miidiyaa Streamii walii wajjin ilaalla jechuudha. Miidiyaa Stream kan jedhu walii wajjin kan laallu ta'a. Isa dura garuu YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. YouTube keenya haaraa waan ta'eef barumsota fayyaadhaan wal qabatan muraasa isaa hojjennee isiniif gadhiisuu barbaanne isinis immoo nu jajjabeessaa. Haaraa waan taaneef reefu subscribing keenya gara 30 keessa jira. Kanaaf hadaraa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas like gochuudhaan jalqabaadha. Miidiyaa Streamii gaafa laallu miidiyaa Streamii tun galan dura turaaksii beekuu qabna. Turaaksiin keenya qaamota garaagaraa irraa ijaarame. Qaamni inni irraa ijaarame waan akka lafee, waan akka masilii, faashiyaa, nervii, blood vessel kana walitti dabalameet wooliin keenya ijaarame jechuudha. Cartilage faa waan akkasii dabalatee ijaarame. Cavity qaba immoo cavity qaba. Cavity sadii qaba. Right pleural cavity, left pleural cavity fi gidduu isaaniitti kan argamu immoo miidiyaa Streamii kana qaba jechuudha. Miidiyaa Streamii kun cavity hertii keenya qabatee jirudha. Pleural cavity immoo right lung fi left lung qabatee kan jiru ta'uu isaa hubachuu nurra jira jechuudha. Miidiyaa Streamii gaafa jennu bulee kana gidduu keessatti argamu gara garaan ganan jiran kun kan lung qabatanii jiran pleural cavity jedhamu. Right and left pleural cavity jedhamu. Gidduu keessatti kan argamu kun immoo miidiyaa Streamii kana. Miidiyaa Streamii kana immoo akkamitti addaan qoonnaa hertiin keenya miidiyaa Streamii kana keessaa paartii kam keessatti argamti kan jedhu sana ilaaluudhaaf viidiyoo kana haga xumuraatti nu dhaggeeffadhaa. All of organs or space between the left and the right mediastinal pleura is called mediastinum. Spacing yookiin orgaanonni gidduu kanatti argaman kun kan right fi left pleural cavity gidduutti argaman kun mediastinum jedhamu jechuudha. Gidduu kana keessatti kan argamu kana kaayda. It extends from the sternum in front. Fuuldura isaa kana sternumii lafee sternumii jedhamutu jira jechuudha. Lafee kana lafee sternumii jedhamu fuuldura isaa kana jira jechuudha frontiidhaan. To the vertebral column behind. Duubaan immoo vertebral column akkuma argitan lafee kana jechuudha. Lafee vertebrae jedhamu kana. And from the thoracic inlet above. Gubbaarra immoo thoracic inlet jira. Thoracic inlet aperture kan jennutu jira. Gara jalaan immoo diaphragmii jira jechuudha. Diaphragmii jala gara jalaatiin enclose godhee jira. Kanaaf waliigala paartiin kun maal jedhama? Mediastinum jennaan jechuudha. This is called mediastinum. Mediastinum kana egaa mediastinum kun caasaa silindarii fakkaattu kan irregular shape qabdu kana akkamitti addaan qoqqoodna kan jedhus qoodinsa qaba jechuudha. Division of mediastinum addaan qoodinsa mediastinum kana transverse thoracic plane kan jennu kan immoo sternal angle kan jennuun irra dhaabbanneet yookiin imaginary plane connecting sternal angle to the lower border of T4 divides mediastinum into two. Isarra dhaabbannee sarara kana irra dhaabbannee mediastinum iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. Sternal angle kan jennu kana kan transverse thoracic plane kan jennu kana irra dhaabbannee iddoo lamatti qoonnaa. Inni tokkoffaan superior mediastinum jennaan. Mediastinum isa gara olii jechuudha. Isa gara olii jechuudha. From the superior thoracic aperture to transverse thoracic plane below. Kana kunooti gabaabatti isa kana jechuudha. Isa kana. Inni kun it is superior thoracic mediastinum jennaan. Superior mediastinum jennaan jechuudha. Superior mediastinum jennaan. Jalaan sternal angle daangessaa duubaan vertebrae aga T4 kan jirutu daangessaa fuulduraan mana birama sternumii daangessaa gubbaarra immoo inlet thoracic aperture tu daangessaa jechuudha. Kun paartiin kun it is called as superior mediastinum jennaan. Isaa gad immoo paartiin kun paartiin hafe kun maal jedhama? Inferior mediastinum jennee adda qoonna jechuudha. Inferior mediastinum from the transverse thoracic plane to the diaphragm. Gara jalaatiin
transverse thoracic plane irraa kun immoo sternal angle irraa ka'ee haga diaphragmiitti jechuudha. Borderii isaatis olii wajjin ilaalla. Egaa inferior mediastinum kana subdivided into 3 by the fibrous pericardium. Fibrous pericardium irra dhaabbachuudhaan immoo inferior mediastinum kana bakka sadiitti addaan qoqqoodna jechuudha. Superior hin qoonnu, inferior mediastinum garuu sababa fibrous pericardium ta'an bakka sadiitti qoodna jechuudha. Fibrous pericardium kun caasaa heertii keenya cover godhee jirudha. Isarra dhaabbannee inferior mediastinum kana addaan qoqqoodna jechuudha. Anterior jenna fuuldura pericardium fibrous pericardium kana kan jiru kun pericardium layer kan jiru anterior jennaan pericardium fi heertii include godhee kan jiru middle jennaan pericardium duuban kan jiru immoo posterior gara vertebral column kan jiru posterior jennaan jechuudha. Posterior middle kana anterior jennee akkasitti addaan qoodna. Kunooti fakkii irratti akkuma argitan kana kun akka sternal angle upper inlet thoracic aperture irraa ka'ee partiin kun superior mediastinum jennaan. Kan gara gadi kun immoo inferior mediastinum jennaan. Inferior mediastinum kana fibrous pericardium kan jennu caasaa gurraacha kana agartee middle cover godhee jiru kanarra dhaabbannee bakka sadiitti qoodna jechuudha. Bakka sadiitti qoodna. Inni jalqabaan anterior jennaan. Anterior jechuun ishee kana jechuudha. Ishee kana xiqqoo kana agartan. Xiqqoo kana ishee kana. Isheen kun anterior jedhamti. Middle jennaan kunoo middle maqirra jira ishee kana jechuudha. Cover godhamee kan jiru kana. Posterior kan jennu immoo duuba kana jechuudha. Duuba kana. Posterior jennaan jechuudha. Kan daangessu gara inferior sadanuu eenyudha? Diaphragmidhaan. Fuulduraan sternumidha jechuudha. Sternumiin daangessaa duuban vertebraedha. Warra inferior part sadanuu fuulduraan mataarraan kan daangessu sternal angle yookaan transverse thoracic plane kan jenne sanii jechuudha. Kun diaphragmii mediastinum keenya division isaatii fi content isaa walii wajjin kan laalu ta'a. Superior mediastinum gaafa laallu content isaa wantoota achi keessatti argaman superior mediastinum inni addaan qoqqooduun keenya kunnumtuu kan barbaachiseef qaamota achi keessatti argamanii fi orgaanota fayyaa keenyaaf barbaachisan qaama keenyaaf barbaachisan meejarii beekuudhaaf kiliinikaaniidhaaf waan nu fayyaduuf beekuudhaaf itti fayyadamuudhaaf akkasitti addaan qoqqoodinsa kanaan beekuun nu barbaachisa jechuudha. Superior mediastinum keessatti kan argaman tiyuubii akka tiyuubiitti kan laalaman. Tiyuubii jechuun waa daddabarsuudhaaf. Traakiyaa fi esophagus. Traakiyaan qilleensa gara sombaatti akka darbuuf kan gargaartudha. Esophagus immoo nyaanni gara garaachaatti akka darbuuf kan gargaarudha jechuudha. Kan gargaarudha. Kanaaf tiyuubii jedhamanii beekamu. Tiyuubii lama jira superior mediastinum keessa traakiyaa fi esophagus jennaan. Artaroota ka artaries gaafa jennu arch of aorta fi its branches. Arch of aorta irratti warri argaman branchota kan akka brachiocephalic trunk, left common carotid artery fi left subclavian artery. This is the common that found in the superior mediastinum artery. Vein gaafa laallu immoo superior vena cava root isa right and the left brachiocephalic and azygous vein jennuun achi keessatti argamu jechuudha. Veinii jechuudha. Nervii yoo ilaallu immoo vagus nervii right and the left vagus nervii akkasuma phrenic nervii to supply diaphragm right and the left phrenic nervii left recurrent laryngeal nervii illee contento superior mediastinum jechuudha. Qaamonni kan biraan kan akka thymus, thoracic duct, lymph node immoo paratracheal, pretracheal and tracheobranchial. Tracheobranchial jennaani. Muscle immoo akka sternohyoid muscle fi sternothyroid muscle part of superior content of superior mediastinum keessatti ni argamu jechuudha. Inferior mediastinum gaafa laallu kan inferior akkuma beekamu jalqaba anterior irraa jalqaba sadiitti qoodnee waan ta'eef anterior part gaafa laallu anterior ishee fuulduraa kana jechuudha xiqqoo kana
fuuldura kana kan argamtu yoo xiqqoo kana. Boundary fi content isa gaafa laallu boundariin gaafa laallu ka fuuldura isaa body of sternum and xiphoid process tu daangessa. Akkuma beekamu sternumii bakka sadiitti qoonnaa lafee sternumii kana gara olii kana maneebram jennaani inni superior party of mediastinum daangessa jechuudha fuulduraani. Isaa gadi immoo isa taane lammaffaarra kan jiru agaasitti body jennaan body of sternum jennaani. Ishee xiqqoo gara jalaa kan argamtu immoo xiphoid process jennaan. Xiphoid process jennaan. Kanaaf fuuldura anterior mediastinum kana partii inferior keechaa fuulduraan kan daangessu body of the sternum fi xiphoid process tu daangessa jechuudha. Xiphoid process daangessa akkasitti qabaddaadha. Duuba saammoo akkuma argitan pericardium kana daangessa jechuudha. Pericardium layer kana daangessa. Hirtii kan include godheeru kana pericardium kan jennuun caasaa ishee kana daangessee jira jechuudha. Akkasuma immoo mataa gubbaarraan sternal angle-dha. Akkuma beekamu sternal angle jalaan immoo diaphragm-dha jechuudha. Diaphragm-dha. Kana akkaataa boundary isaa content isaa immoo branch of internal thoracic artery fi akkasuma sterno-pericardial ligamentiin keessatti ni argamu. Content of anterior inferior part and anterior mediastinum keessatti argamu jechuudha. Inferior part dha anterior mediastinum keessatti warra argaman branch of internal thoracic artery fi sterno-pericardial ligamentiin argama jechuudha. Content of middle gaafa laallu gaa middle kun isa majoriin heertii keenya fi pericardium kana cover godhee waan jiruuf it is the most one dha jechuudha. Heart with pericardium heertii fi pericardium walitti qabatee kan jiru middle mediastinum jedhama. Kun akkuma argitan kana gaa kun middle mediastinum dha. Boundary isaa walii wajjin laala. All blood vessels leaving or entering the heart. Blood vessel onnee seenanii fi onnee ba'an hunda isaanii cover godhee jira. Hunda veins arteries jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma ascending aorta. Ascending aorta jechuun isa kana gara ascend godha jechuudha. Akkuma heart dhaabeen yookaan immoo left ventricle dhaabeen ascend godha jechuudha. Ascending kun aorta gara olii deemu jechuudha. Aorta gara olii deemu. Aortaan gara olii deemu kun branchii lama qaba kaa. Coronary artery right and left coronary artery kenna. Isra darbee pulmonary trunk fi pulmonary artery illee jira jechuudha. Pulmonary trunk fi pulmonary artery isaan kana jechuudha. Isaan kana. Pulmonary artery fi pulmonary trunk kan jennu jechuudha. Superior vena cava ishee kana jechuudha. Bulee kana superior vena cava jennaani. Inferior vena cava kun diaphragm ciree kan bee gara gadii deemu darbe kana jechuudha. Pulmonary vein kan jennuun immoo veenota arfan ishee kana. Veenota jechuudha. Isa oxygenated blood lung irraa gara heertii fidan jechuudha. Nervoota achi keessatti argaman phrenic nerve fi deep cervical plexus jennaan. Phrenic nerve and deep cervical plexus. Phrenic nerve already diaphragm supply gochuudhaaf waan deemuuf dirqama keessa darbaa jechuudha. Right and left principal bronchus qaama achi keessatti argamudha. Lymph node kan akka tracheobronchial lymph node ni argama jechuudha. Part of middle mediastinum keessatti jechuudha. Part of middle mediastinum keessatti. Yoo kun heertii keenya gaay heertii keenya inni kun left ventricle jennaani oxygenated blood left atrium irraa fudhatee asiin aortaan kunuuti kun aorta ascending aorta jedhama kun arch of aorta jedhama. Arch of aorta branchii sadii kenna inni mitire koomaan kun koomaanidha. Brachiocephalic trunk jennaani. Brachiocephalic trunk immoo lama kenna. Right common carotid artery fi right subclavian artery kenna jechuudha. Achi
left common carotid artery asii arganna, left subclavian artery immoo asii arganna jechuudha. Isa booda kun immoo akkuma reefu jenne superior vena cavadha. Superior vena cavadha. Inni asiin akkatti mul'atu kun immoo akkuma reefu dubbanne right pulmonary artery dha kan garanaan jiru. Left pulmonary artery dha kan asiin jiru. Trunk dha jechuudha. Pulmonary trunk kan jenne sana. Inni kun caasan kun atrium dha. Right atrium jedhamti. Kun immoo right ventricle dha. Eject godha jechuudha. Dhiiga isa kan right atrium irraa fudhate deoxygenated qaama keessaa deebi'e left atrium left right ventricle ni fudhatti pulmonary trunk dhaaf kennetti. Pulmonary trunk lungidhaaf kenna. Lungin deebisee immoo pulmonary vein dhaaf kenne gara heart right left deebita jechuudha. Left atrium kun akkuma reefu dubbanne inferior vena cavadha jechuudha. Inferior vena cavadha. Kunillee akkuma sana heertuma jechuudha. Waan biraa ofirraa hin qabu. Heertuma jechuudha. Sirriitti caasaa ishii kana sirriitti dubbisaadha. Content of posterior mediastinum isa dhumaan posterior mediastinum kan gara duubaa jechuudha. Middle ilaallee irraa amma kan gara duubaa posterior gaafa laalu achi posterior keessatti warra argaman ka. Esophagus jira. Esophagus qaama guddaa posterior keessatti argaman. Tube dha. Achi keessatti argama. Esophagusin kun ishee kana muramtee jechuudha. Kan jedhu descending thoracic aorta kana agarsiisuudhaaf muranii jechuudha. Deebi'ee arteroota immoo kan akka descending thoracic aorta. Descending thoracic aorta isa kana. Akkasuma branch isa thoracic aorta irraa kan fudhatan branch isa kan akka bronchial artery kana fakkaatan part of content of posterior mediastinum dha. Vein kecha azygous vein. Azygous system gaafa barannu ka azygous vein qaamota gara jalaa harka caalaa irraa warra dhangala'aa fidee part of superior vena cavatti kan gashuudha. Azygous vein hemiazygous fi accessory hemiazygous kan jedhamu ofirraa qaba branch gurguddaa jechuudha. Isaan kana vein achi keessatti argamanidha. Nerve right and left vagus nerve ni argama. Akkasuma splenic nerve illee ni argama jechuudha. Thoracic duct ni jira. Mediastinal lymph node illee ni jira jechuudha. Part of posterior mediastinum keessatti. Kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you. Sirriitti mediastinum dubbisaadha. Paartii jiru sin hojjenna waan ta'eef nu jajjabeessaa subscribe godhaa isiniin jedha. Thank you galatoomaa.